Mamme gurra guri gurra dula. Eh? Mamme kusira tare dagette. Indazano. Mamme indazano. Gargara galiti. Sifi da chasile gargara. Ati ibsan na jala abade jira. Ka enu bachisise Mahammetu bachisise jira jechuudha. Akka anatu indifne fi dafee dachasitti harka kennate jechuudha Mahammen. Qabinsi isaan karar tol qabne jedhan sun feekiidha kijiba qabinsa kijibaate jechuudha. Akkasitti na hubadha. Bam, wanna kana ta karka ki hin qabne bara. Adem, nimje. Ni ko ka baata ra ko ke kana. Gonni ka kaitie gonni bargarte miti. Tika mama. Nama qabu. Qabinsi sin qaba wal qabne Mahamme qabe jettee itti zarraafettu suni gurraa tokko jirame gurraadha. Gurraa tolfatuufi malee ati wanti nama qabdee dandeettu tokko hin jiru la. Dachaas nama qabee wanti inni danda'e tokko hin jiru jechuudha. Kuni feekiidha. Madii fi dachaas walii farraman jechuudha. Baay'ee dhaqoo balchisa dhugaa rabbi walii farramtan akka anaa fi Mahammen gaaf dura walii farramnetti. Mee dachaa seessafarratti ilaalaame aqlii mungkin Mahammad sanu anu erguu danda'a. Takka ammoo tooftaa wayii yaadee sitti dhufuu danda'a. Yooyyaa akkam jirtu harka fuunee yooyyaa harka fuunee akkam jirtu warroonni bahaadii haakaabaa kibbaa namoonni na daawwachaa jirtan hundi keessanuu hannagaa kooti kan na arrabsus kan na jaalatus hunda keessanuu isin jaaladha isinin jedha hunda keessanuu kolfi kuni kolfa onnirraa madde osoo hin taane kolfa aarii tokko ni jiraami. San jechuu barbaade aarillee miti haa ta'u xiqqoo akkasanii guyyaa kaleessa waan tokko warroota viidiyoo waraabee YouTube irratti gadhiise arge dachaas sifi Mahamme yeroo isaan akkatti shirri deeman tokko isaan arge la akkana deeman la shirri kun duubaan qabee maal jechuudha hedduu kolfee dhugaa rabbi dubbachuufi maalifi asumaan wanta hin jechuu barbaade mee tokkoffaa dachaas irraa ka'a mee dachaas hangaatii ol baatee dubbii baqa guutuu deebii tokko siin deebifne hedduu ofirraa haasofte sanirratti haasaa keessan immoo haasaa namoota rabbaanii deebisuun xiqqoo namatti ulfaata. Ati goota kenna goota kaate amma goota mee rabbi maa jedhiiti amma wanti isin jechuu barbaade waa'ee gaafa ijoollee qabde irraa siif as ka'a. Ijoollee qabiinsi ati qabde ati amma ofumaa dhugumaa ijoollee san qabde bar ijoollee san nutu sitti erge akkaataa itti to'alloo jala si oolchinuuf ijoollee san karaa irratti gasii baafne mucaa si jala kenne achi booda ijoollee qabe jedhetti laa zarraaf jedhat manatti fide jechuudha mana ibsatti. Ati aqliin kan kee akka isin dalayne sammuun kan kee kun akka isin dalayne gaafsan si arge jechuudha. Si madaalee jechuudha. Kana kan godhe ana jaalattee jibbitus
silaa yeroo san si qabuun si wallaalle jechuudha. Deebitee immoo eega to'annoo jala akkaataa itti si qabne hundaa ni agarte jechuudha. Kanaan dalagan malee miilanii miti. Kanaan dalagan malee afaanii miti. Afaan ol bahanii haasa'aniif hiikkaa tokko siif hin qabu. Saka kanaas maratti cufaa jechuudha. Ol baatee huna ijoollee baasee amma tana ibsaa gadhiifte immoo kuni na biratti fudhatamaa miti isin jedha. Ana abdii biratti kun fudhatamaa miti. Gadi yaatu. Goota keenya leenca akka itti ijoollee si harkaa yaasisan illee agartee jirta kaa. Dhukkee kaayee jechuudha. Muka itti ciree. Hunduu ni beekti. Hatta Maammaduu ni beeka jechuudha. Muka itti ciree muka ila hudduu keetitti akkatti dhiibee haga udaan kan kee gabbootti. Udaan kan kee haga gabbootti sitti dhiibee jechuudha. Bakka ijoolleen jirtu guutuu si himsiisee achi booda ijoollee yaasa jechuudha. Kana goonni jechuudha. Goota jechuun akkana kana malee kan shirrii kararratti nama qabanii miti. Dhiira taatumaa nan qabin. Dhiira taatu ati dhiira leesh nan qabin. Lammata. Ni badee akka hattutti akka kuni kasibachisiisee ifaan ifatti lafa jira jechuudha. Ati eenyu mee akkamitti baduu dandeetta? Mee akkamitti badeette kun uummataaf fudhatama qabaa? Mee isin akka kootitti mee tokkoffaa gaafa ijoolleen qabamtu isa mee akkasitti nama ni qabanii mee akkamitti yaadda? Nutu qajeelche karaarra ijoollee duuba irraa akka daawwataa jechuudha. Akka dhaabbannee daawwataa nutu qajeelche. Maaliif waan dalagamuuf bootaa inni namni biraa jira moo hin jiru isa duubarra qoratuuf walumaa galatti. Mucaa isa agartanii dhaabbatan isa fa'a. Please. Kuni naaf fudhataman qabu jechuudha. Afaan hin gabbaatee alba'uun amala kan keeti malee wannaa miti. Hiikkaa naaf illee hin qabu jechuudha. Kan biraa immoo gocha guyyaa kaleessa dalagame jechuudha. Gochi guyyaa kaleessa dalagame ana akka kootitti geniinsa hoggaa jedhamu akkaataa hedduu qaba. Nama tokko yeroo itti gantu sababa tokko malee nama hin gantu jechuudha. Sababa guutuu sababa qubsaa qabaatuun barbaachisaadha. Nama tokko ganuuf. Anaan fakkeef ibsaa ganeemi akkas bara nama akka gantutti ilaalama jechuudha. Garuu namoonni akkasitti na hawwatu malee ani immoo akkasitti of hin hubadhu jechuudha. Keessoo kiyya natu beeka. Akkaataan ibsaa itti gatee anatu beeka malee eenyumtuu naaf beekuu danda'u keessoo kiyya jechuudha. Garuu akkaataan haasa'uu fi akkaataan adeemuu fi akkaataa guutuu yoo kana laalallaa taate anu gantuudhaa ofiin jedha. Garuu an gantuu miti. Kanaaf gantuu jechuun amma ibsaa fi Maammadii fi dachaas walii farraman jechuudha. Baay'ee na kofalchiisa dhugaa rabbi walii farramtan akka anaa fi Maammin gaaf duraa walii farramnetti. Mee dachaas safarratti ilaalaame. Qalqilnoo aqlii mungkin Mahammad sanu anu erguu danda'a. Takka ammoo tooftaa wayii yaadee sitti dhufuu danda'a. Akkamitti amante? Akkamitti amantee waliif farramtan? Kanaaf amantana waliif farramtas farramuu baattanis hanga xurii keessa tajaajila isinitti madaalu jechuudhaan. Walaa Mahammad walaa maali? Mahammadiin har'aan tana ka'ee ibsatti harka kennu dachaasitti harka kennate illee bara kana anis Mahammad dura deema akkas nama qabaniine Mahammadii akkasitti ilaa
haga uffata irratti isin buusuu dhaabisanii akkasitti qabdanii kuni waan biraatii fi kaayyoo biraattu jira jechuudha. Adeemsa biraattu jira jechuudha. Kijibdoota. Kijibni akkanaa immoo anaaf gadi hin taru asirra gadi nan taru jechuudha. Akkasanitti ani duraa fi duuba yaada jechuudha. Kanaaf rifeensa akkatti nurraan dhumanne jechuudha. Sammuu hidhanni yaadna. Akka keessan hudduudhaan hin yaadnu jechuudha. Akka dachaasiif akka maammee kun. Feekii waan jedhamu tokko qaraatanii feekiidha gochi keessan. Wanti isin dalattenis feekii. Wanti isin wanna jettanis feekii. Anka akka feekiidha akka isinii keessanii kuni anarratti anaa abdiirratti anaa jagna kanarratti wanti isin dalaytan tokko jiru. Mee ka isiniin jedhu. Dachaas guyyaa dhiyoo tana qabne mee. Akkasitti maammeen dachaas irraa na dhorka. Dhimma biraattu keessoo isaanii keessa jira jechuudha. Qabiinsi isin wal qabnee maammee qabee jettee itti zarraafettu suni gurraa tokko hin jiraame gurraadha. Gurraa tolfatuufi malee ati wanti nama qabdee dandeettu tokko hin jiru lama. Dachaas nama qabee wanti inni danda'e tokko hin jiru jechuudha. Kuni feekiidha. Ani akkaataa itti qabamu walii tolchanii jechuudha. Akka Abdulaziz hin niyyannetti wanatti ani kanaan dalaga malee nyaadhetuma ka'eetuma hamma mandaqu udaaniif xiqqoo hanga dhiigatti jijjiiramutti kijibdoota. Kanaaf ammanta asumaan wanti isin jechuu barbaadde Sheek Maammee sheeka kenna maammee asumaan gurra baniiti. Gurri yoo keessa jiraatallee keessa xaragiiti na dhageeffadhu. Ati takkaa yoo eenyu qabdee beeytame osoo ani sitti hin makamiin namuma tokko akka qabde beeyta hin beektu jechuudha. Dachaas mee haa jennu dachaas hin qabdee akkaataa dachaasitti qabde guutuu waliin beekna jechuudha. Shuurii dhibbaatti siin beeka jechuudha. Harka keetiin osoo hin ta'in akka dhiyoo tana ani harkaan ijjitti dachaasii waliin qabnetti ati nama qabdeen beeytu jechuudha. Dachaas illee akka namoota biraatiin manatti si fidan. Namoota biraattu qabee dachaasii manatti si fide jechuudha. Sodaattu. Sodarraa jechuudha. Ati gootummaan kan kee video kamera barattee tuma of dura keettee bakka bam akkas jechuudha maammee. Maammee gurra guurii guuradhu laa. Maammeen kun sirra taree dhageette. Indazaanoo. Maammee indazaanoo. Gargara galeetti. Siifii dachaas illee gargara galaa. Ati eenyu taateeti ka absaa na jalaa dhoksisiif. Bar ani osomaa asiin si wajjin dalagu sitti illee dalagaa. Kana beektaa ati Abdulaziziin. Kana beektaa. Amma ati ka dhiiraa ibsaa na jalaa gara biraa dhoksitee asiin dachaasitti harka of kennu. Yalala. Kuni bar yeroo ibsaa ani akkaataa guutuu tamam yeroo ibsaa na jalaa bachisiisuuf yaaltu yeroo dachaasin harka shibelitti gootee hidhaa jechuudha. Hidhaa shibelitti gootee ana si bachisiisaa nan tuqinaa jettuun guutuu ibsaa dhabamsiifte jechuudha. Ibsaa dhabamsiiftate amma. Aan erga ati dachaasin dhaba fakkeenya irraa gad hiikte irraa ufii ba'ee hiikkate kan hushataam. Atis kijibduu dachaas innis kijibaa. Ani akka keessan
haasaa qofaan afaan qofaan miti kan dalagu jechuudha. Gochaan agarsiisa. Kanaaf ibsaa amman tana akka keetitti dhamamsiiftee jirta. Akka Abdulazizitti immoo ibsaa mee bakka ati fuutuu bootaa keette sanirraa ila ibsaa waa ta'ee immoo hunasuma warroon hordoftoonni ibsaa waa ta'ee ka waa taasiselleen eenyu Mahammee fi Dachaas jechuudha. Ani harka keessan qabu ibsaan na jalaa badee jira. Ka eenyu bachisiise Mahammeetu bachisiisee jira jechuudha. Akka anatu hin dhiifnee fi dafee Dachaasitti harka kennate jechuudha Mahammeen. Qabiinsi isaan kararratti wal qabne jedhan sun feekiidha, kijiba, qabiinsa kijibaate jechuudha. Akkasitti naa hubadhaa. Hayyee ibsaa eega bachisiisteetti maaliif maatiitti hin galchiin? Maaliif dhoksite mana bututatti? Ibsaan immoo ibsaan ammaaf bakka ati dhabamsiifte san hin jiru.